Welcome to Grade 10 Civics Unit 3. Baga nagaan kara barnoota Civics kutaa 10ffaa nagaan dhuftan. Okay, arra wani ilaallu answer to unit review exercise dha. Gaafii gartee exercise dha tan unit sadaffaa xumuraa tan ilaalla jechuudha. Haga dhumatti akkan hojii turtan isin afeerra. Okay, let us start with part 1. So true or false. Number 1. In addition to having equal right, citizens should receive similar rewards and benefits though their ability and contributions differ. So the correct answer is true. So dhugaataa jechuudha. Maaliif gartee wanni goota equal right walqixxummaa argatu mirga walqixa qabaachuun lammiileedha. Gartee badhaasa wal fakkaataa argachuu fi benefitii yookaan faayidaa wal fakkaataa argachuu isaaniiti jechuudha. So akka kan ta'u immoo dandeettiin isaaniitii fi kontribuushinii isaan immoo gaheen isaan hawaasan keessa qaban adda adda ta'ullee bifa kanaan akkatti argatan jechuudha. Asitti deebisan tanaaf sirriidha jechuudha. So number 2, political equality prevailed in Ethiopia in the period of monarchy. So kings and feudal lords had more power, more political power. False. Look, gartee walqixxummaan siyaasaa kan Itoophiyaa keessatti dhufe yeroo mootummaa monarkii mootummaa Haile Sillaasee jechuudha. Kana dhufe kingii fi feudalisonni yookaan immoo abbootiin lafaa jechuudha. Kingii yookaan mootummaa guddaa jechuudha. Feudal lords jechuun immoo abbootii lafaa kan gartee duraan gabbartoota jechuudha. Kan uummanni keenya gartee midhaan tumuuf sun kan midhaan waa hunda gartee gabbaran sun jechuudha. Mootii abbaa lafaa ta'ee akkasitti nama dararu sun jechuudha. Gartee political power isaanii isaantu akkasitti wanni taajee soo tanaafu sirrii karaa kanas sirriidha kan balleessa kan isa kana laa political equality hin jiru jechuudha. Olaantummaa akkasitti walqixxummaan akkasitti lasinti siyaasadhaa sun hin jiru. Tanaafu false ta'a jechuudha. Sirna monarkii keessatti olaantummaa mootummaa takkaa qaba jechuudha. Tanaafuu wanni kun equality yeroo san hin argamne yookaan yeroo san yaaliin gaggeeffamutti jiru. Tanaafuu soba ta'a jechuudha. Tanaafuu number 3 kana ilaallume. Gender equality refers to equality of men and women in terms of rights, access to service and opportunities. So this statement is absolutely true. Dhugaadha jechuudha. Akkamitti walqixxummaan korniyaa kan inni mul'isu walqixxummaa dhiirotaa fi hawwanii maal jitu godhatee mirga tajaajila walqixa argachuu fi carraa gartee walqixa argachuu keessatti kan murteessu kana murteessuudhaaf kan dhaabbate jechuudha. Sirriidha. Dhugaadha jechuudha. Maaliif jinni walqixxummaa korniyaa jechuun yoo shamarreen takkaa fi mucaan tokko yookaan immoo namni dhiiraa tokkoo fi hawwan tokko shamarreen tokko yookaan dubartiin takka mirga walqixa akkuma yoo mirgi dhiiraaf eegame dhalaaf eegamu yoo tajaajilli gartee hawaasa isaatu tajaajilli dhama dhuunfaa dhiiraa godhame shamarran godhamu carraa fakkeenya carraa hojiidhaa ta'uu danda'a carraa waan garaagaraa lootarii ta'uu danda'a hundi akkuma dhiironni argatuuf carraa qabutti dhiirtiinis dhalaanis argachuu mirga qabaachuu isiiti jechuudha. Kanaafuu tana eeguudhaaf dhaabbatee mirgi korniyaadha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Walqixxummaa korniyaa jechuudha. Walqixxummaa korniyaa bifa kanaaf kana murteessuu dhaabbatee deebisaan sirrii ta'a dhugaa ta'a siruu ta'a jechuudha. Okay, number part 2. Qajeelfama lammaffaa kana ilaallaa. Multiple choice dha. Number 1. Which of the following is not the advantage of the prevalence of equality among citizens? A. It promotes peace and stability. B. It promotes development. C. It reduces conflict. D. It makes citizens equally rich. E. None of the above. So the correct answer is D. Correct answer is what? D. Maaliif D akkamitti laal? Not advantage agartee ilma ilaa gaafii tana laa. Gaafiin tun bara negatiivaa bara.
Negative abarla. Which is following is not advantage. Negative taate jir gaafi negatiivatiif maal barbaad? Positive deebisaa negatiiva barbaad. Fakkeenyaaf gaafin tun negatiivaa nu kana qottume amma asitti laal tun deebisaan was positive. It promote peace and stability. Nageenyaa fi tasgabbii uumuuf barbaachifti jee. Faayidaan equality gartee walqixxummaan lammiileedha. Lammiilee jidduutti walqixxummaan jiruu jiraatte gartee nageenyaa fi tasgabbii biyyattii ni saffisiisa yookaan inni guddisa jaa. Kun deebisaan maal ta'a? Positiiva kun deebisaan. Laal baa kana qottume it promote development guddina biyyattii ni saffisiisa ni dagaagisaa jechuudha. Caakuyyoo it reduce conflict gartee walitti bu'iinsa lammiilee ni hir'isaa jaa. Kunis positiiva jechuudha. Dii kana qottu it makes citizens equally rich. Lammiilee tokko lammiilee Itoophiyaa keessa jiranii hundi isaa walqixa tujjaarsaa yookaan immoo lammiileen yeroo takkatti walqixa akka isaan tujjaaranii walqixxaatanii hundi akka tujjaaru taasisaa jira. Kun negatiiva jechuun waan hin danda'amne jechuudha. Gartee kun waan hin danda'amne jechuudha. Maaliif akkuma uumamni namaa kun garaagara kaan tokko ol qabee tokko hanga qaba rabbiin saniifuu namni yeroo takkatti at the same time lammiileen miliyoona lakkaa'amtuun yeroo takkatti tujjaartee hundi riich taatee yookaan tujjaaruun sun hin danda'amtu waan danda'amuufillee hin teenye jechuudha. Kana hin danda'amtu. Tun kana qofaatu negatiivaa jechuudha. Inni kun akka jiru positiiva jechuudha sirriidha. Kanaafuu haala kanaan deebisaan daataa jechuudha. Okay, number 2. What is the importance of having national consensus among citizens? A. It helps citizens to promote their common interest. B. It helps them to fight against their common enemies. C. It helps them to have identical opinion on important issues. D. It helps them to maintain peace and stability. D. All. So the correct answer is what? E. All. Sirri jechuudha lamma. Gaafin maali? Gaafin bara positiiva. Tokkoon haga diitti jiru kun hundi isaa positiiva jechuudha. Sirriitti national consensus citizens gartee kan hunda kan himu jechuudha. Sirriidha jechuudha hundi isaa tokkoon isaa positiiva. Kanaafuu gaafin kun positiiva filannoo keessaa hundi haga diitti positiiva kanaafuu dhiitaa jechuudha. Ol kan hunda jechuudha. Kanaafuu kana haala kanaan wanni goonaa jechuudha. Okay, partii sadaffaa haala lume. Short answers. Okay, number 1. How does gender equality help to promote development? Answer. Gender equality is the equality between male and female. Women make up half of the population. When they are treated equally, they will participate and contribute to the development of the country. So maal jeesti gaafin tuni walqixxummaan gartee genderiidha waan immoo walqixxummaan gartee koorniyaadha kuni akkamitti guddina biyya tokkoof gahee guddaa taphataa jee kan guddina biyya tokkoof gahee guddaa taphata jee akka inni gahee guddaa taphatu gartee walqixxummaan koorniyaa kun yoo eegame yoo dhiira fi shamarran jechuu mirgi isaanii walqixa eegame walqixxaatan gartee gaa akkuma beekamu haawwan kuni garee gartee hawaasa keessatti yookaan immoo uummata keessatti walakkaa uummataati jechuudha. Haawwan kuni yoo haawwan kun sirriitti kun walqixa bifa ija walqixxummaatu ilaalaman gartee dhimma biyyattiidha yookaan immoo faayidaa biyyattii keessatti walqixa hirmaatan jechuudha. Faayidaa biyyattii yookaan immoo hojiilee garaagaraatti biyyattii keessatti gaggeeffamtu keessatti yoo bakka takka walqixa hirmaatan guddinni biyyattiidha ni saffisaa jechuudha. Maaliif haawwan gaa dogoggoruu dudda guddina biyyaati jechuudha. Maaliif shamarran yoo nama duuba hin jiraanne dhiironni qoftiin biyya guddisuu hin danda'an jechuudha. Maaliif walii galanii hedduu gahee guddaa qabdi jechuudha guddina biyyattiitiif dubartiin. Kanaafuu yoo walqixxummaan qorna akkasitti kun eegamu taate biyyattiin takka biyya jaalalaa, biyya guddinaa, biyya hundi namaa walitti ol kabajee hojii jiraatu taate jechuudha. Haala kanaan deebisaan kana fakkaata. Isa paartiitti aanutti yaana jechuudha. Okay, number 2. What is national consensus? Answer.
National consensus is a common agreement on national issues. So number 3, what is the difference between material and non-material culture? Okay, answer. Material culture is something tangible like obelisks, monuments, etc. Non-material culture is intangible one, such as devotion to one's religion and beliefs. Kana fakkaata jechuudha. Garaagarummaa isaaniiti. Okay, number 3. Number 2. What is national consensus? So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.